ولا محمد وجبنا كان يا أخي سيد بالبلو ما كيكون ما بالبلوني كون اللي نام بالبلو رفع ديبه guys ميون كيس تكا كوبلينج شير ناقورا يرو تكا كوبلينج شير هاي روغان أرسنال جرا نام ما تكوش نام بالبلو يا أخي تقول والله نام ما بالبلو تكو تبيزلان undi ke zero ka coupling share na gola mi guys please undi ke san kaya so share na gola mi salfa dabar isaf nagge kana mi de jira duga babare do dat ya thank you yene wuddoji yene konjo konjoji babare ne yo janu shashamba jalala anna te saunne gubba akkana ne beka malan godan manega wayo jinningi yana do fere das na jira duga rabbi jinni no tiwa min rabbi jaditi benga da asli ya tati ekira ya lafana arkise walla jinni gafani baka atana taba kisi jedenin hanga ni ko fere tun dizulala akuma back to back kisani isaf naggen anu madde ma jadan ya sin shir rabbi evarna ma giftar yaro dana ken nukana fulani na maguta me kongo ya fidum kai sababu le maguta ababalam gudi war kimal ta de bullo ki ain kasarte oso namni garala ho du fe garala ko ngata inne naga tasi sita bato so man thank you wow oso namni to ko sa du fe sangat tasi sin naga tasi se bita bato Soal gargara Kasin takitin nakin itu andas na yati garo agar kasi kuno Muhammadu ya rabbi ke jar malako sama ko da sila kana ta kana masadaka wa ni rabbi ya dati ummat rabbin ki abaraka wa dabba ka ba mubarak bi darasa sallallahu alaihi wasallam min ina tuno ani musica se asi usukku me ga asi ko to na da ka sajida guys tata gura guys double esan dabili si kana na maraka samona kana wifi waitu madje azan da gajira wifi sani fi wonna mi chalalu wa iwame kitin ka batene di aw do kana argo ni si kana do mamudo ka situ bilbil kamara te male ndi asdara ana kana no zaka tijana jito gartani mti meka tibilu mas kesa tumero meka يوصل كده ده اللي كابا كنا نمت كنا نكمل بالله إنه نمت بالبلاد إيسا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته guys لا لا هم سامي قصرة تاني كنا بدنا نجرو ما تاتي أما اللي ما بالبلاد طول ما إيه ما داده إذا نجاكي إنه بيتا والله أمة كربا أمة ما جاي ما جيران نبى أصلي في قبضة أمي ما دينكو كي تربي رادي أبي بيكا تسرع تاي حسارة ما نقول نيدين mal mat kisingi sibole so gaidi sila karaba kisingi shara kala kisabulani gana madala chatte ko goidi kambe namni biyya kana shishaan harkisu maaliin akkasin naqaamuftee qilleensi na seenee qilleensi hidhiina gus. Iya tuh gue saya sejamar guys kopling share nagara please guys namna ka zata ko kopling share nagara la ilaha illallah isbi ma kam rabbina takana du rabbi ngo fiter serious tan du gaje tan wana fi thank you mali wana fi simiti ana mabro to si oso dan de kaleti ya basel de chasi kenne si mos oso kaba dem mo de abim titi da kimana wonno da ke kale bas wallahi kale bas on kan nabi kabar
hospitaala isatti itti baasan. Arafata sigaaraan dhugduu. Sigaaraan dhuga shiishaan akkisu malee. Arafata takko shisha harkistee beektatam. Ani moo Maal duraan kaafteriyaa shisha qabdan jedhanii. wallah foon harmee kiyyaati guyyaa takka akkana foon haadha kooti. Akka akkas taanaan fiqiranyaan qabdu jechuuti. Miskiina wallaahi. Shiishaa caatii namni jedhu abadan. Manchi akkas taanaan maarree simmeetiin kee tokkoffaadha. Ama kun ogizee asliin faatii qama arreediin faatii qama anuyyuu na bira dhufaniiti. Taa'eetuma isaan maladda loozii maqocadha taa'e. Loozii goggosee. Koppiliin kishee godhame billaa leeka. Lees koppiliin kishee naan goone. Laalame nama garaa laafuuf nama garaa laafne. Takkitti mata ergeen tirippilii godhame tirippilii garaan namooti akkam daaree keessa baay'ee dhaqaan. Foloodii nama darbaame nama 55 keessaa nama abbaa lama dhabeeyanii dhugaa rabbii. Guys, two rows. Nama 50 a'uuzu billahi wallahi lazim rabbii miskiin qofa mana kee kana. Ibrahim maani diaspora rabbi ma sin godun jedha bara Ibrahimin kiyya. Abaabota akka inni mana guuta bakka fidee naa guutuun beeku. Rabbii nama tokko lama haftaa bisin keessa haa kaayu. Akkuma jirtaniin bara miskiina taatanii dhugaa rabbii. Nama tokko lama illee osoo haftaa mi qabaadhes keessa maal qaba. Guys, one rose, one rose, guys. Guys, one rose. One rose. Yoo nama qabaatte si qaxxaamu yookaan Marodi erro mantu gaya itu kurang mantu gaya itu kurang mantu gaya guys dabili dama any gift dabili da guys kura galan galatom do Rabbi thank you ila gaba ka timti angi tara baka nu fitte de yubar ga kana fitte ergachuu didaan ergat cacaritti galtee sitti ergachuun sodaadhaa barani Cari baguma galee can dhimee ati argine ati cara gootummaa isaanii san argee an bakka goota kana jaladhaatti galee caraatti ati waan itti galee hin argine baate sumayyaa fi qashtii furdifataa jirra bannullee korbeessatti binne korbeessa re'ee nyaachisaa jirra uffata isaan na badhaasanii argine ati poosti goote poostiin goone hadha naadho poosti barbaanna ka eegaa jirra garuu dhageenne gurraan wallahi rabbi isaanii haa ta'u osoo takkaayyuu feemasiin arsii keessaa qabne uummanni arsii waan hin badhaasin uummanni harargeedha abbaan harargee kana wallahi bagumaan isin jaaladhe bara isin jaalachuun kee kun na baasa takkaan kasaarre nama harargee nyaatee kasaarre gine kamil kaa'e malee battee biratillee Bannate mucaa duraanii tokko beektaa mucaa bareeda magaala bareedaa tokko duraanii tokko ammaati miti. Beektaa silaati. Meelbaan hin beektu. Meelbaa yaani beekan. Gidduu kana immoo beektaa giftoroota duraanii keessaa emmijeetti dhufee ila nama na jala dhufu kana qabrii tiraraa ture amma illee odoo dhufee sun tokko hin beekaa. Emmijeen na jaalataa baay'ee wayi. Nille sun tuku. Emije damina namina qotisu. Damini na argannan qoshna godha. Denga dayu khalifa gelatti hafuura kiyya kana nararraa sallaale. Nagge waaqaa dhufe beeka. Waaqaa bayee taphni tapha beellama fakkaate sin jedha tapha beellama. Naggeen wakkatti keessa gooba sidha bar isaa fi Yaasin abbama keenya ka duraanii sadi. Isa takka Yaasin lama bulloo sadii. Laal naggee laal. Waan inni irraa qabu maali bulloon sun bari faatee biratti na arginan iniin dhakaa gurraacha daalacha caccabaa tokko natti gadhiisa waan hin beeku. Wallahi laziif. Ana asli kuma kudha sadi dabiliidhaan jiru. Dabiliidhaan kuma kudha sadi dhaqee. Bulloon kiyya akkuma dhufe jedhee abaaboo kuma kudha shanii san guddicha san laal maash. Asliin kee laal hiifatee
Gizeenni kuma torba jiru akkuma kudhaniin. Gizeenni kuma kudhan jiru akkuma kudha shan. Asliin ifateeti. Dhaqaa laala hin raddataa. Dhaqaa laala innaatuun. Dhaqaa laala nama isii jala akkana na godhu kana jedhi. Na hiifatee takkuma namoo jechuudhaaf kadhatee dadhabee. Asliin. Jarri sun garuu faata jalatti maa nama garafte dhugaa rabbi bulloon suni laa ilaaha illallah. Bulloo takka jedhi bulloodha beekaadha. Sanyii gadaallee omaan jedhu. Bulloo beekan dubartii irratti tadaraaddartu si wajji. Amma namni maan takkitti yeroo takkitti adafatan garafsiisuun jiru du'aa isinii godha dhugaa rabbi. Takkitti madaba bakka achi boodaa qabeetan haa dabdu. Wallaahi akkasiin hojibbitu godha. Ana ta'uu bannaa taachuu. Takkitti siinotiraakii naa taati naa dammaca. Aboo isbii kiyya kana dhugaa rabbi. Gaafa hawaasni kadhee sana daaru. Yeroo takka namoota isaame please. Anfaata miskiina taara binnaa. Nadhiiftanii gisee gara laafoon namoo yatu. Nadhiiftanii. Yoo achiin kuma takka argatee namoo yatu nadhiiftanii isin garaan isin danda'a. Abadan garaan isin hin danda'u. Akka yeroo takkitti na jalatti lafaan hin dha'u dhugaa rabbi. Kuffifannaan irraan ka'u dhugaa. Takkitti na jalatti lafaan dha'a. Dhageettiin gaa'isaan inni jedhu. Yaachi boodan Dhugama isaaf taa'isa dargaarna qabde taanaan amaara goondariitu akkasitti hin qaxxaatu. Wallahi adabbii ati ujibbitu sitti kenna achi boodan waa fedhan qaxxa'i malee. Walaa safuu walaa qabuu isiin beekon. Gaafa nama waadhu takkitti santa du'aa itti kenne du'aa achi boodan. Guys, mee koppiliik share godhaa. Abboora riippoorti na godhu kana wallahi laziim. Lapheen teessan halkanii guyyaa dhuufuun qabatin inshaallah biiznillaahi. Maa dhuufuu laphee qabataniidha. Yoo lapheen hundaaf daldullee ni ikkatti kaatsumaan. Dhugaa rabbiin aarsan jiran siriyees. Guys, tau. Mami thank you. Maa meenuu ana giiftara na ta'ee ture bar. Indi seriam